adda tokko fi waan deemaa jirurraa waniin isinii himutu jira. Guutumatti dhiyaaddaadhaa akkasuma sanitti gaa mootummaan Itoophiyaatis filannoo baatii tana durarratti gaggeessaniif eenyu akka naannoo kamii filamee fi warreen karaa paarlaamaadhaa galaa jiranii fi naannoodhaatis maqaa isaanii ibsa godhaati jiran sanirraayis wanta takka gartee taniin isinii himuutu jira. Dura dursoomee sanumarraa waa eegallu dhugatti guyyaa arraan tanaa mootummaan boordiin filannoo Itoophiyaadhaa akka jechaa jirtutti Prime Minister Abiy naannoo Jimmaa keessatti kan inni dorgome achitti filatamuudhaan karaa paarlaamaatti kursiisaa haareeffateeti jira jedhanii ibsaniiti jiran. Akka isaan jechaa jiranitti Prime Ministertichi nama 1,108 kan filannoodhaaf kaardii fudhatanii takka immoo filannoo irratti hirmaatan keessaa nama 1,106tu isaaf waraqaa darbee jedhaniiti odeessaa jiran. Dhugumatti gaa seenaa Itoophiyaa keessatti Prime Ministertichi Itoophiyaadhaa naannoo isaa keessatti filatamuudhaan reekardii cabsuusaa warreen oduu tana ibsaa jiran ni dubbatan. Namni 1,108 filannoo kanarratti hirmaate namni 1,106 isaaf xalayaa akka darbu taate xiqqoo malee warri gaa hisaaba gootan na jalaa hisaaba godhuu ni dandeessanii takkaa agartee hisaaba godhaatiti asirra barreessaadha. Akka fakkaatutti ati 99 fi tuqaa 8 takkaa agartee tuqaa 7 akkasitti mooyuun dhabu xiqqoo malee dhibbatti mooyee jechuudha. Takkaa dhibbatti waanuma ajaa'ibaati seenaa guddoodha dalagee ijaanitti gaa warreen adda addaa warreen isa deeggaranii fi akkasumas filannoon boordiin filannoodhaatis irraa odeessaa jiranii. Akkasumatti gaa warreen biraatis naannoo adda addaa keessaa filatamaatii jiranii garuu immoo akka Dr. Abiyyitti namni gartee sagaleen kennameef hin jiru jechuudhaan dubbachaatii jiranii. Guutumatti gartee baga isaan gammachiisee na deeggartoonni mootummaadhaatis baga isin gammachiisee isiniin jenna. Nuti duraanis filannoo baranaa akka gartee mootummaan amma aangoorra jirtu akka mootu dubbanneeti jirra. Tanarraa gartee nuuf haaraa miti surprising taanu kanarratti wanni gartee nuti isaanirraa yoo jiraate amma booda takkaa gartee amata 5 as deemuuf nagee uummata keenyaaf buusuudha. Nagee biyya san keessatti uumuudha. Kanarratti gartee waan takka taniin isinii himuutu jira. Akkumaan kalee dubbadhu. Kalee yeroon live irra ture nagee biyya san keessa buusuudhaa fi korrapshina guddaa biyya tana keessa rakkoo uumaa jiru kana mootummaan tuni daran hojjettee keessaafuu tarmii as deemtu tan. Yeroo filannoo amata 5 as deemu kana keessatti akka silaa irratti hojjetu Prime Ministertichi jedhee waan takka isinii himeetiin ture. Yaada san keessatti hogguun dubbadhu waan Chaayinaan godhaa jirtullee waa xiqqoo isinii himeetiin ture. Sanirratti ida'annoo guyyaa irraan tanaa tan Chaayinaatirraa bahaa jirtu mee waan takka isin garsiiseetiin akkasitti gartee oduu teenya itti fufuu teenyaan isiniin ja'a. Okay, let's see. Se jirta hottu. Okay. Akkuma gartee na duuba gartan kanatti qajeeloon laalaadhaan na duuba gartanii guyyaa kaleedhaa hogguun live ture waan isiniin jee keessaa pirezidantiin biyya Chaayinaadhaa Xi Jinpingiin biyya isaanii keessaa korrapshina dhabamsiisuudhaaf xiqqeessuufi miti beeka xiqqeessuudhaafi miti wani haasawaa jiru. Korrapshina dhabamsiisuudhaaf keessaafuu qaama mootummaarraa ejjennoo addaa amata 5 dabrisan itti fayyadamaati ture. Ammallee filannoo amata 5 as deemuuf waan filatamee jiruuf jecha haaretti hujii korrapshinaa tana itti fufaa jira jedhaniiti dubbachaa jiran. Inumaatu akkaataa mootummaan Chaayinaadhaa amata 5 dabre kana itti hojjechaa jirtutti warreen korrapshina irratti qabaman takkaa agartee gaas kiraa sabsabtummaa malaammaltummaa waan adda addaa agartee maqaatti baasaadha akka keenyatti warreen kana hundaa'u inni gabaabinatti akka agartee mana seeraatti dhiyaatanii ajjeechaadhaan adabamanitti
jara kana hunda adabaa jira jaaniiti odeessaa jira. Inumaatu warreen ajaja du'aatiin adabaman keessaa warreen paartii isaanii keessaa olaantoota ta'anfaa keessa jira akkasumas warreen magaalota garagaraa bulchan warreen akkasumas waraana keessa jiran yoo yaadattan amata dabree wanneen isinirraa himaa ture takka itti gaafatama waraanaatii fi itti aanaa waraanaa takka agartee itaamaa jorshuumii waraana biyya chaayinaatii fi itti aanaa isaa akkasumas warreen jeneraalota adda addaatillee sababa korraapshinaatiin qabamanii bikka buuteen isaanii ammallee hin beekamne. Cinaan isaanii namni cinaan gartee du'an jechaa jiran namni cinaan ammoo mana hidhaa keessatti gartee leebarii hard leebar waan jaaniin sanitti gartee godhaa jiranii faa jaanitti odeessaa jiran. Dubbiin tuni akkuma yaadattanitti kaampaanoota gurguddaa biyya chaayinaa keessa jiru warreen gartee mootummaadhaaf gubboo kennuudhaan akka mootummaan waan takka isaaniif laaltee xumurtuu fi akkasuma sanitti biyyattii keessatti gartee olaantummaa isaanii jajjabeeffachuu barbaadanis warra akkasii kunis qaqqabamanii mana seeraatti dhiyaachaa jiran. Korraapshinni biyya chaayinaadhaa warra mootummaa qofatti miti kan xiyyeeffachaa jiru. Warreen mootummaatti gartee mootummaa gubbootti kennuus adda baasaa laalaadhaa warreen mootummaadhaa kan gubboo fudhatuu fi warreen mootummaatti gartee gubboo kennuus lachuutu wal faana gartee mana seeraatti dhiyeessaa jiran. Kuni waan addaati. Yeroo hedduu warreen gartee korraapshinaa kan fudhateetu mana keessaafu gartee aangaa'ota mootummaa keessa warra fudhateetu mana seeraatti dhiyaata isaaniitu itti gaafatama takka isaaniitu hojiirraa ari'amu. Chaayinaan ammoo gara lachuutti godhaa jirti. Warreen gartee mootummaa amma kaampaaniin takka yoo gartee kan malaamaltummaa keessatti qabamte taate itti gaafatamaa kaampaanii itti gaafatamu malee warreen silaa gartee hojii san irratti hirmaatee miti akka chaayinaatti. Karaa kanatti gartee namni cinaan yaadota garaagaraatis dhiheessaati jiran yaanni isaan dhiheessan keessaa pirezidantiin chaayinaadhaa Xi Jinpingiin warreen isa dura dhaabbatu karaa korraapshinaa kanaan dura kaasu jira takka ammoo aangoorraa kaasu jira faa jedhanii gartee miidiyaan akka Wall Street Journal jedhanii miidiyaan Ameerikaadhaa kuni barreessaati jiran. Garuu immoo dhugaan jirtu sanii miti. Dhugaan jirtu warreen kaampaanoota adda addaa gaggeessuu fi akkasumas waraana keessa warreen hojii bikka adda addaa gaggeessu kan gartee hojiin isaanii magaalaa bulchuufaan bikki gartee Xi Jinping dura itti dhaabbatanii takkallee hin jirtu. Maaliif biyya san keessa paartii takkaatu jira. Paartii takkittiin poolisii takka qaban dura deemaa tokko qaban Xi Jinping jechuun cheermaana paartii qofa odoon taane bulchaa biyyattiisi ol'aanaa waraanaatiisi. So Xi Jinping jechuun chaayinaa keessatti absolute power gartee guutumaa guututti nama aangoo biyyattiidhaa harka tokkoon qabu jechuudha. Saniifuu gartee namni adda addaa aangaa'onni adda addaa kun isa duranii dhaabbatan jechuun hedduu rakkisaadha. Garuu immoo wanni gartee inni godhaa jiru dhugatti gartee korraapshinii biyya keessaa dhabamsiisuun kuni inumaa gartee namni dhugaadhaan amantiidhaan hojjetanii namnummaan biraatilleen akka ogguu seera biyyattiidhaa gartee qaceellotti kan eegan taate yoo miskiina taates yoo tujjaara taates walqixxummaan takka nama dhageeffamtu jechuudha. Yoo fakkeenyaaf ati gartee horii guddaa qabaattee tujjaara taate akka feetetti gartee warra mootummaadhaa kan gubbootti kan nuti taate gabaabinatti ati gartee gadhaantummaan takka takka ammoo ani fair advantage hin qabaadhu jettee yaaduu ni dandeessa. Amma fakkeenyaaf biyya teenya keessatti namni irra hedduun bikka san gahee jira. Itoophiyaa keessatti namni yoo tujjaara taane malee yoo horii qabaanne malee mootummaan homaa takka nuun gootu. Yoo nuti gubboo kanneen malee waa takka illee hin arkannu. Oofisa dheenee guyyaa guutuu oolleeti harka qullaa gallaa jedhanii namni yaada adda addaa ni dhiyeessa. Viidiyoolee garagaraa ni agartan. Wanni kanaatuni waan biyya kuffistu malee waan biyya guddiftuu miti. Waan biyya karaa haaraatti gartee dhugaadhaan amantiidhaan uummanni silaa itti hojjetu warreen gartee mootummaadhaaf hojjetu.
wanni takka gartee tan irraanfatan takka gartee biyya teenya keessatti namni kan beekne or namni qacollotti qarbiidhaan kan laalle hojjettoonni mootummaadhaa uummataaf silaa hojjetan. Okay? Akkammoo biyya teenya keessatti uummanni nu hojjettoota mootummaatiif akka hojjetanitti wanti siidhaa gartee wal garagalteeti jirti. Positionii akka gartee uummanni biyya keessa jiru uummanni mootummaadhaaf hojjettoota akkatti jechuudha. So waan akkasiisanis gartee dhugatti filannoo ammaan tana ta'e kana keessa amata 5 as deemu kana keessatti guututti gartee akka silaa xiqqollee taatu hundaame beekaa xiqqollee taatu jijjiiramni akka godhu ni hawwina. Guutumatti gaawaan as deemuu fi mootummaa haaree jaaramtu tana keessatti Prime Minister tichi jijjiirama inni godhuudhaaf taa'u walumaanii hubachuudhaaf teenyaa ji'ee gartee isinii himuun barbaada. Eegan kana isinii dubbadhee booda gaa guyyaarraan tanaa akkumaan isiniin jechaa turetti bika G7 walgahii gaggeessaa jiran kanatti Prezidantiin biyya Ijiptii fi Prezidantiin Ameerikaadhaa Donald Trump wal arguudhaan marii godhaniiti jiran. Mariin isaanii tuni yaada lamarratti xiyyeeffatteeti jirti. Yaanni tokko ikonomiidha, kan lamadaa immoo hidhaa laga Abbayyaadhaati. Hidhaa laga Abbayyaa kanarratti keessaafuu amata 5 dabre kana keessatti mootummaan Ijipt rakkoo hamtuun akka isaan qunnamaa jiru irraa haasofneeti jira. Akkumaan gartee guyyaa torbaanuma kana keessallee isinii himaa ture mootummaan Ijipt duraan waraana isaanii South Sudan keessatti gartee qubsiisaniiti turan. Inumaa gartee naannoo laga Abbayyaati irraa faallaa taatetti South Sudan keessatti jechuudha. Garuu akka mootummaan South Sudan Ijipt waraana isaanii biyya isaanii keessaa baasan ajajetti godhanii amma waraana akka baasaa jiran isinii himeetiin ture. Akkasuma sanitti rakkoon ammaan tana nu qabatte keessaafuu bishaan Itoophiyaan hidhachuu kanarratti nuti akka barbaannutti bishaan gahaa argachaa jirru akkasuma san rakkoo fuulduraa nurra dhufaa jira jechuudhaani. Alsiisiin angaa'ota biyyoottan Afrikaadhaa kana kan garagaraa karaa biyya isaanii afeeruudhaan Itoophiyaatti garagalchuudhaaf tattaafateetu ture. Keessaafuu amata dabree yoo yaadattan hoggaa Prezidantiin Ugaandaadhaa Ijipti dhaqee achitti gaa afaan suduudaatiin afaan diploomaasii odoon taane afaan diriiraadhaan wanni isin godhaa jirtu kun wanni gartee Ijipti barbaaddu nuun gallee nuti jiddu galeessa jirraa. Keessaafuu gartee Itoophiyaan wanni isin gaafachaa jirtu bishaan kanarraa nutis fayyadamne akkasitti bishaan isinii gadhiifna takkaa'u bishaan kana isinirraa hin qabnu itti fayyadamuu keessatti gartee isiniifis numa dhufaa ja'aniiti dubbachaa jiranii. Akkasumatti gaa Itoophiyaan yoo gartee humna kurrentiidhaa akkasuma sanitti waan takka takka irraa hojjetu taate bishaan kun namayyuu fuggeedha. Isaanis haqa qaban jechuudhaan Yoweri Museveniidhaa akkana dubbatee jee isinii himaatiin ture. Akkasuma sanitti dubbiin achitti hin dhaabbanne warreen biraatis afeeranii yaadota isaanii kanarratti akka Itoophiyaa gartee dura dhaabbatan takkaa'u karaa Afrika Yuuniyeenitii fi naannoo Horn of Afrikaa irratti akka gartee Ijipti cinaa dhaabbataniif waan adda addaa godhaniiti jiran. Wanni san hundinuu Ijiptiif galman geenye. Amma immoo gara Pirezidantii Ameerikaatti marsaa lamadaatiif iyyachaa jiran. Amma dura amata 6 dura gaa amata 6 dura kana Pirezidantii Ameerikaa gaafa inni aangoorra ture gaafa Trump marsaa dura aangoorra ture san Pirezidantiin Ijiptii fi mootummaan Ijipt karaa gartee horii guddaa baasuudhaan Ameerikaa keessatti warreen laabiistii jaaniin akkasumas senatoroota adda addaatillee qaadhimamatanii gubboos itti kennanii waa hedduu godhanii akka Pirezidantiin Ameerikaadhaa waan tanarratti furmaata isaanii godhu hojjetaniitu turanii. Xiqqoo malee gartee gaafa silaa injifatan garuu odoo gartee piroosesni san deemaa jirutti keessaafuu gartee eega Tireeshariin Ameerikaadhaa keessa seenee mootummaa Itoophiyaadhaatiin yoo isin waan nuti isin hin jennu hin goone inumaatu gartee dhiibbaa karaa ikonomiitiin isin miidhuudhaaf teenya jechuudhaan sodaachisaati turan. Dubbiin san arraan tana deemtee kunoo bikka gartee marsaa lamadaarra geessee jirti. Marsaa lamadaan kunis akkanumatti taa'uu hin qabu. Mootummaan Itoophiyaadhaa gara isaaniitiinis qophii adda addaa godhuudha qaban. Kanarratti gartee fedhan laabiisii saadaatu warreen gartee aangaa'ota dhugaadhaan muuxannoo qaban Ameerikaa wajjin hojjechuudhaan
kanarratti gartee yeroo gabaabduu keessatti deebii suudhaa qaban jenneeti abdannaa maalii fi akkuma gartee amma duratti akka aadaa isaaniitti gartee caljaanii yoo kataan taate mootummaan Egypt karaa kanatti advanteejii fudhattee pirezidaantii Ameerikaadhaa gara fedhan gartee gorsuudhaan yaada isaa kana akkuma gartanitti pirezidaantiin Ameerikaadhaa namuma gartee dura dhufee isatti waa himatu gargaara yeroo hedduu kanarratti gartee akka Itoophiyaanis hin miidhamne barbaadna maalii fi namni fedha gartee lul uummanni keenya irra hedduun isaanii waan biyyaa gartee Dr. Abiy aangoorra jiraateef jecha gara gartee Egypt warri deeggaranis ni jiran. Okay? Dr. Abiy aangoorra jiraateef jecha Itoophiyaan gartee poortiin akkan arkanne warri barbaadanis ni jiran. Warreen akkanaa kuni dhugumatti gartee warreen sammuudhaan waa bal'isanii ilaaluu hin dandeenye. Biyya nama fedheetu gaggeessa. Garuu immoo wanni biyyateeti waan biyyateeti sanirratti gartee yeroo hundaa'u keessaafuu gartee waan akka hidhaa laga Abbayyaa kana poortii gartee Itoophiyaan barbaaddu waan biraatis gartee waan biyyateeti afaan tokkoon yaada tokkoon dubbachuun hedduu barbaachisaadha. Okay? Kun yaada keenya. Maaliif warri Egyptii isaanii gartee Al-Sisi qofaatu aangoorra jira jedhanii nuti gartee Naayiliin barbaannu takkaa'u gartee waa'ee Naayiliin hin ga'u waa'ee maarreedha hin jaan. Yoo Al-Sisi deeggaranis hin deeggarrees Egypti biratti Naayil jechuun dhiiga isaaniiti. Akkasitti amanan. Inumaatu Naayiliin kun kasaaniitti amananii beeka uummanni Egyptiidha. Okay? Kan Rabbiin isaanii kannetti amanan. Kan Itoophiyaa irraa dhufu kan. Kan Itoophiyaa irraa eegalamu. Kan Itoophiyaan waa hundatti gootee gartee nagayaan akka karaa biyya Egypti gaddeemu itti dhiistu kana guutumatti gartee Rabbiin akka isaanii kannetti amanan warri Egyptiidha. So, inumaatu gartee warri Egypti akka mootummaattis waa'ee Naayilii gartee akka interestii biyyaatti ilaalan takkaa'u gartee national interestitti ilaalan takkaa'u national securitytti ilaalan. Okay? Kanaafuu nutillee gartee guddina keessa akkasitti waa hubachuu danda'u qabna. Feetu Abiyyi deeggarii feetu dhiisi. Namni fedhe Abiyyi malees namni biraa aangoorraa haa dhufu. Okay? Wanni biyyateeti waan biyyateetiiti. Tana gartee akkasitti laalaadha jenna. Tanaafin isinin jaa yeroo takka takka poolitishaanonni keenya warreen gartee akkanatti as bahanii tara takka mootummaa Eertiraa deeggaran, tara takka Ijipti deeggaran, tara takka Suudaan deeggaran, confused ta'aniituma olii gad deeman. Dhugaan jirtu waan biyyateetiiti. Isaan irratti gartee nam tokko wajjinuu wantan gootu waliin dorgomtuuni. Biyya biraa hin jaalattu isaan irratti. Okay? Waan biyyatiyyaati jettee qabatteeti waan biraa gartee tarratti marii godhuu dandeessu. Poolitikaas haa ta'u, yaada biraas haa ta'u, san irratti marii ni goota. Ammoo bishaan gartee Itoophiyaan itti fayyadamteef jecha Ijipti cinaa dhaabbattee Ijipti yoo sagalee taate hammam takka dadhabina qabda takka gartee hammam takka barnoonni kee inumaatu gartee waan hubannoo biyyaa poolitikaadhaa hin qabne nama agarsiisa. Waan biraati kana keessatti ammas irra hedduu kun isin jiru uummata Oromoo qofaame poolitishaanota Oromoo qofaame beeka. Aadaaf qaban poolitishaanni Amaaraatis akkasuma. Poolitishaanonni Tigreetis akkasuma. Okay? Waan mootummaa jibbaniif jecha Eertiraa fa'aa cinaa dhaabbatan. Waan mootummaa jibbaniif jecha Suudaan cinaa dhaabbatan. Waan mootummaa jibbaniif jecha Ijipti cinaa dhaabbatan. Irra hedduun isaanii akkasi. Okay? Nuti immoo akkasitti ilaalu. Nuti waan biyyaati. Hidhaan laga Abbayyaa habiyyaati. Kan nama iyyuutii miti. Eerpoortiin Bishoofti ijaaramu jirtu tabiyyaati. Taabiyyiitii miti. Kanaafuu deeggarsa kee kana gartee sammuu qulqulluudhaan laaluun hedduu barbaachisaadha.